Jechoota astronomii yookaan astronomical term beekuu qabnu jedhee yaadu 10 walitti qabee isiniif qopheesseen jira. Akkuma beekamu dhiyoo kana Dastaa Faqqadaa wajjin interview waa'ee astronomii kana ilaalchisee addatti immoo waa'ee cultural astronomii walitti dhufeenya dhaha Booranaa yookaan kaalaandarii Oromoo fi waa'ee astronomii kana Dastaan waa'ee hedduu kaasee nu haasofsiisee jira. Asumarraa ka'uudhaan waa'een hawaa kuni waa'een yuunivarsiitii ispeesii kuni waa'ee waan adventure ta'ee nama bohaarsuuf nama barsiisu waan ta'eef anis viidiyoo tokko tokko toopikii garaagaraa irratti hojjechuudhaaf karoorfadheetan jira. Har'a seensaaf akka nuuf ta'utti jechoota 10 jedhu giloosarii guddaa keessaan filee baasa. Haa ta'u kunoo jechoota 10 beekuu qabna jedhee nu gargaara jedhee yaadu tokko lama jennee wajjin haasofna. Tokkoffaa irratti kan hin kaa'e waa'ee yuunivarsiitiidha yookaan hawaa kan jennu kanadha. Yuunivarsiitiin maali kan jedhu yookaan what is universe jechuudhaa fi universe is everything jedha akka definitionii naasaan kaa'etti. Hawaan wanta hundadha jechuudha. Hawaan maal inni hawaan kuni wanta hunda kan of keessatti qabatudha. Speesii kan jennu kana dabalatees humnoota speesii keessaa yeroo yookaan time yeroo ishee nuti sekondii tokko lamannee lakkoofnu qobaatu hin taane yeroo akka objektii tokkotti akka qorannoo Profeesar Stephen Hawking yeroo wantoota speesii keessa jiran hunda kan ofitti hammatudha. Speesiin immoo maaloodha gaafa jennee yaadnu immoo speesii jechuun astiroonomiitiin bakkee yookaan lokeeshinii atmosferii lafaa fi atmosferii lafaa itti dhaabbatuu fi bakkee ijii yookaan space yookaan outer spacein itti eegalu jechuudha. Lafti keenya atmosferii kiiloomeetira 100 daangooftee jirti. Asii oliin jedheera Dastaan. Gaafa asii ol akkas naannessinee lafatti lafti kan haguugamtee jirtu atmosferii thicknessii kiiloomeetira 100 qabudha jechuudha. Kiiloomeetira 100 sanaa olitti kan jiru outer space jenna jechuudha. Kanaaf space jechuun hiikti isaa easily atmosferii lafaa ala kan ta'e hundi space jennaa jechuudha. Atmosferii lafaa ala kan jiru hunda space jenna jechuudha. Fakkeenyaaf addeessa yoo ilaalle addeessi atmosferii lafaa ala jirti. Mitiire atmosferii lafaa ala jirti jechuun addeessi spaceii keessa jirti jechuudha. Lafa immoo akka qophaa isheetti hangi taatee rarrootee kan isheen jirtu lafti atmosferii ishee kiiloomeetira 100 daangaa hundaan dabalatee speesii keessadha jechuudha laftis kan jirtu. Kanaaf hawaan yookaan yuunivarsiitiin wanta hunda kana humnoota walitti hidhee jiru kana nama dabalatee whatsoever taayimii dabalatee speesii kana kan ofitti qabatu yuunivarsiitiidha jechuudha. Asii ol hojjaa koorratti kiiloomeetira 100 dabalee laayinii jira jechuudha. Imaginary laayinii jira. Laayiniin sun Von Karman line jedhama. Bakka the end of Earth's atmosphere and the beginning edge of outer space bakka jedhamudha jechuudha. Asii gadi gaafan jedhu miila koo gaditti lafa kana lafti geengoodhanneerra lafa kana urree otoo keessa darbine atmosferii the other side of Earth kan nuti argannu dakarratti daameetirii lafaa ida'uu kiiloomeetira 100 jechuudha. Achiinis speesii arganna jechuudha. Lafaa keessa gadi yoo darbine jechuudha. Jechoonni kun lamaan ifa yoo ta'an inni lammaffaan Big Bang jecha jedhudha. Usually jechoota nu dhagaa oolu waan ta'aniif walitti qabatte Big Bang yookaan Big Bang Theory maqaan guutuunsa kuni tiyooriidha. Tiyoorii waa'ee akkaataa uumama hawaa kan ibsudha kan haasa'udha. Maal jedha Big Bang Theory'n hawaan keenya waggoota biliyoona 13.8 dura wanta xiqqaa wanta poointii taate turte wanta xiqqaa yeroo baay'ee the size of the marble jedha. Marble ishee biyyi ishee ijoollummaatti taasifnu san. Hawaan hanga sana geessi turte. Explosionii guddaarraa kan ka'e the Big Bang. Bang jechuun kun wanta
explosionii dhohinsa guddaa jechuudha. The biggest bangiin kun erga dhohinsi guddaa kun uumameeti reakshinii keessa jirurraa kan ka'e wanti kun disperse ta'anii jechuudha. Pilaanetoonni kun urjiileen kunis kan uumaman gaafasidha jechuudha. Akkas jedhee immoo yuunivarsiitiin keenya dhohee hin dhaabbanne expand ta'aa jira. Qorannoon amma of course yuunivarsiitii expand akka gochaa jiru saayintistoonni baay'een itti amananiiru. Yuunivarsiitiin keenya expand bal'achaa jira. Har'arratti illee bal'inni yuunivarsiitii keenya daayameetiriin isaa hedduu akka dabalaa jirudha. Akka Big Bang Theory kanaatti kan haasa'amu jechuudha. Kanaaf finite age of university jiraachuudha. Yuunivarsiitiin keenya umurii daanga'ee qaba. Bara dhalootaa qabaa jechuudha. Back in 13.8 billion years ago jechuudha. Waggaata kana. Tiyooriin kanaa wajjin kaanis ni jiru. Kanaa wajjin parallel kan ta'e tiyoorii kan akka steady state theory kan jedhamu jiru. Steady state theory. Steady jechuun suuta utuu speediin tokko hin jijjiirin ariitii wal fakkaataadhaan wanta deemu steady state theory jechuudha. Steady state theory maal jedhaa? Yuunivarsiitiin keenya barri jalqabbii isaa barri dhumti isaas hin beekamu. Garuu tiyooriin kunis yuunivarsiitiin keenya akka bal'achaa akka deemaa jiru itti amana. Tiyooriin steady state theory kunis maal jedhaa? Yuunivarsiitii bal'achaa deemaa jiru kana keessatti hangi wanta yookaan maatarii tokko hin jijjiiramu jedha. Hangi wanta maatar jennaan wanti maatarii tokko hin jijjiiramu. Babal'achuu yuunivarsiitii kanaadhaaf sababni gidduutti uumamuu wantootaati. Hin uumamu malee saayiziin isaanii hin jijjiiramu jechuudha akka yaada tiyoorii kanaatti. Kanaaf barri dhaloota ispeesii keenyaa barri itti eegale hin beekamu. Infinite age of yuunivarsiitiin kun steady state theory kana keessa jira jechuudha. Jechi inni sadaffaa irratti kaa'ee gaalaksii jecha jedhu. Jecha kana iddoo baay'eetti dhaga'aa jirra. Gaalaksii foon smartphone. Samsung gaalaksii irraa eegalee jechuudha. Gaalaksii maaloodha? Qaama hawaa ta'ee part of the universe akka gaazota dhukkeelee caccaboo dust dhagaa garaagaraa urjiilee biliyoonotaan lakkaa'aman fi sirna urjiilee tokko biliyoonota kana keessa jiranii kan walitti hammatudha jechuudha. Gaalaksiin kun. Wantoota kana wantoota amma garaagaraa gaazota dhukkeelee daastii kana kan hin haasa'e urjiilee kan walitti qabee gaalaksii tokko isaan jechisiisu. Gaalaksii tokko lama sadii jennee kan lakkoofsisuu nu dandeenye humna harkisaa ta'e jechuudha. Giraavitiin humnoota wantoota kana walitti attach godhee akka isaan gaalaksii uumanii wajjin jiraatan godhaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti gaalaksii observable universe argamuu danda'u teleskooppii garaagaraadhaan Hubble Space Telescope'n kan estimate godhu universe yookaan visible universe kana keessa universe'n kan jira kan jedhu gaaffiin kan biraadha. Visible universe kana keessa gara gaalaksota biliyeena 100tti tilmaamaa jechuudha. Gaalaksii gara biliyeena 100tti tilmaama. Gaalaksii biliyeena 100tti tilmaaman keessa lafti keenya bakka isheen itti argamtu Milky Way gaalaksii kan jennu kanadha jechuudha. Milky Way gaalaksii keessatti argamna jechuudha. Akkas ta'es gaalaksiilee biliyoonota 100 kana keessaati kan nutti dhiyoo jiru gaalaksii Milky Way gaalaksiitti dhihoodha kan jedhamu Andromeda gaalaksii kan jedhamudha jechuudha. Dhihoo jedhamu malee bara ifaatiin yeroo lakkaa'amus kunis baay'ee lakkoofsa guddaa ta'a gara fuulduraatti ilaalaa deemna. Okay, jecha afuraffaa ani kaa'adhe kun immoo black hole jecha jedhudha. Kanas yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti ni dhageessu. Dhiyoo kana imaginary graafikii kan black hole kana mucayyoon tokko kaastee viidiyoo suurri isaa sooshaal miidiyaa irra naanna'aa ture. Black hole'n maalidha? Direct yoonii kee boolla gurraacha. Black hole kunis qaama hawaa keessaa wanta special ta'edha. Bakka gravity hedduu cimaa harkisa hedduu cimaa qabudha jechuudha. Qaamota garaagaraa qaba.
black hooliin kuni fakkeenyaaf edeen seentariin isaa keessoon isaa singularity bakka jedhamu jira. Suura irratti illee kalarii gurraachaan bakka buusanii achi keessa giraavitii hedduu infinite ta'e jiraachuudha. Harkisa wanti tokko giraavitii sana keessa qaxxaamuruus keessaa bahuus hin danda'u. Akka naasaan jedhutti almost every galaxy have black holes at its center. Qixxa lamaan isaanii irratti gaalaaksiin hundi black hole qabu jechuudha. Milky Way gaalaaksii keenya akka suura kana irratti argaa jirtanii Milky Way gaalaaksiin keenya spiral shape qaba, centerii qaba. Gidduu isaa keessa black hole jira jechuudha. Black hole kuni akka marsituu wayiiti achi keessa gravity guddaatu jira jechuudha. Gravity wanta hunda ofitti tight godhu wanti tokko gravity sana keessa escape gochuu hin danda'u jechuudha. Gara alaatti. Heddumina gravity kanarraa kan ka'e wanti tokko black hole keessa qaxxaamuruus hin danda'u. Black hole keessaas gara keenyatti gara alaatti ba'uu hin danda'u. Waa'ee kitaaba Stephen Hawking irratti A Brief History of Time irratti natti fakkaata. Even the light cannot escape the black hole. Iftillee keessa qaxxaamuruu hin danda'u. Ariitii ifaa kana ni beektu, which is 3 times 10 raised to 8 meters per second squaring kuni meters per second, pardon. Kuni black hole kana keessa qaxxaamuruu hin danda'u jedha. Even the light cannot escape. Lightiin maalodha? Maasii qaba waan ta'eef mc squareedhaani weightii hanga waan qabuu fi lightiin maatariidha jechuudha. Kanaaf gravitiidhaan affected ta'a jechuudha ifti kun. Ifti kunillee ariitii kanaanii gravity black hole keessa qaxxaamuruu yookaan keessaa as bahuu hin danda'u. Kanaaf ija namaatiin black hole hin mul'atu. Amma gadi baanee urjiilee arguu dandeenya. Device magnify godhuun immoo tarii I don't know. The nearest galaxy arguu hin danda'ama ta'e. Garuu black hole jiru arguu hin dandeenyu. Even if black hole suni xiqqaamtisaa solar system keenya keessatu jiraate iyyuu ijaan observe gochuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif dark waan ta'eef wanti tokko ijaan kan arginu obviously ifti meeshaa sanarra bu'ee objectii sanarra bu'ee reflect godhee retina keenya irratti objectii uuma waan ta'eef qaama sanarraa ifti reflect hin godhu taanaan darkii waan ta'eef arguu hin dandeenyu jechuudha. Dark jechuun non-existence of yookaan absence of photons waan ta'aniif special deviceidhaan garuu black hole kana arguun hin danda'ama. Viidiyoo guddaan isiniif hojjedha black hole kana irratti. Special device telescoopii wavelength frequency kan biraa qabuuni visible light kana tun taane kabraa kan qabuuni arguu ni dandeenya jechuudha black hole kan. Okay. Inni kaan jechi shaneeffaa solar fi solar systemidha. Solar jechi jedhu interchangeably yeroo baay'ee biiftuu wajjin bakka bu'a. Wanta biiftuu ilaallatuu fi biiftuu yeroo baay'ee solar jenna. Which is related to the sun. Sun and anything that related to the sun solar jenna jechuudha. Gaafa solar system jennu immoo sirna ta'a jechuudha. Sirna solar kan jennu solar energy, solar panels, solar eclipse waan hedduutu jiru miti. Solar systemii kana bal'inaan haasofnee jira. Especially our solar systemii irratti solar systemii Milky Way galaxy keessa taate solar systemii kan nuti keessa jirru achi keessa immoo kan lafti keenya keessa jiru pilaanetoota 8 dwarf pilaanetii fi aduutti kan marsinu kanneenis objektoota akka comets, meteorite, asteroid warreen kun dabalatee solar systemii keenya keessa jiru jechuudha. Viidiyoo dastaa wajjin haasofne irratti viidiyoo jalqabaa irratti gara sa'aatii tokkoof wayiidha. Achirratti baay'ee kavarii guddaa kenninee haasofneerra waa'ee soolaarii fi soolaar siistemii kana irratti. Jechi ja'affaa immoo orbit jecha jedhudha. Orbit.
orbitii kana karaa yookaan daandii regular path qaamni tokko speesii keessatti qaama kan biraa kan inni irratti naanna'u paaziin suni orbit jenna jechuudha. Orbit jenna. Regular pathidha jechuudha. Up and down qaba otoo hin taane it's a regular path. Regular kan jedhamu sababiin kan biraa objektiin suni booris deebi'ee dhufeera naanna'a. Waggaa tokko boodas haa ta'u, sa'a 24 boodas haa ta'u, waggaa 10 boodas haa ta'u sarara sanarra deebi'ee naanna'a jechuudha. Sarara sanarra exactly deebi'ee naanna'a kan jedhu gaafii kan biraadha. Tiltii ni qabaata yookaan sarara sanarraa gara jalaatti yookaan gara irraatti naanna'uu danda'a. It depends. Garuu regular wanta ta'edha paaziin sun orbitii kan jennu kun jechuudha. Objektiin sanarratti naanna'u fakkeenyaaf objektiin tokko pilaanetii irratti sarara sana qabatee yoo naanna'e saatalaayit jedhama jechuudha. Pilaanetiin sun immoo star yookaan solar akka keenyaatti the sun aduutti naanna'e ta'e biiftuutti pilaanet jenna jechuudha. Okay, saatalaayitiin kun namtolchee fi uumama jennee viidiyoo dastaa wajjin kanaasuufni keessa bal'inaan kan bargooneerra gara fuulduraattis viidiyoo bal'aa waa'ee saatalaayitii teeknikaalii isaanii isiniifin hojjedha. Achirraa ilaallachuu dandeessu jechuudha. Yeroo baay'ee orbitiin kun pilaanetootaa fi orbitiin pilaanetootaa kana fakkeenyaaf akka keenyaatti yeroo aduutti marsanii sheeppiinsaa elliptikaalidha. Ellipsiidha jechuudha. Ellipsii jechuun wanta eccentricity qabudha. Raadiyeesii garaagaraa lama kan qabudha fakkeenyaaf ellipsiin ratio isaa baasuu dandeessu. Eccentricity of the ellipse kan jedhamu oval shapeidha jechuudha. Lafti keenya takka biiftuutti ni dhiyaatti, takka immoo biiftuurraa ni fagaatti. The minimum distance fi maximum distance ni qabaatte jechuudha lafti gaafa naannoftu. Garuu yeroo pilaanetiin kan akka addeessaa yookaan maalidha isheen jiini gaafa lafatti naannoftu orbitiin ishee almost circular ellipsiidha garuu almost gara circulaaritti deemaa jechuudha. Faginni addeessii fi lafti qabdu yeroo waa xixiqqoo jijjiirama malee almost circulaariidha orbitiin addeessi lafatti itti naannoftu jechuudha. Kanuma wal qabsiisee jecha torbeeffaa kan hin kaawwadhe waa'ee muuniiti. Addeessa yookaan jecha teeknikaan lunar. Lunar gaafa jedhamu related to the moon. Anything that related to the moon. Lunar jenne akkuma solar jenne biiftuudhaa fi kan immoo lunar isin jedhama jechuudha. Egaa addeessi saatalaatii uumamaa lafti qabdu ishee tokkittiidha. Hangi ishee hangaan wayitii guddinni ishee 1/4 diiyaameetirii lafaa taate 1/4 diiyaameetirii lafaa kan parsantii 25 lafaa jechuudha. Saatalaayitii uumamaa biiftuu keessa jira. Biiftuu keenya keessa sirna biiftuu keenya keessa jiran muunii jechuudha. Jiran keessaati hangaan shaneeffaa irratti kan argamtuu fi guddinni ishee immoo Piluutoo yookaan dwarf pilaanetii ishee 9ffaa irra jirtu kana kan caaludha jechuudha. Inni 8ffaan immoo ani kaawwadhee muunii kana luunaarii kana wajjin wal qabsiisee lunar eclipse eventii ani baay'ee jaalladhudha. Taateedha jechuudha lunar eclipsiin. Lunar eclipsiin kun kan uumamu yeroo amma pilaanetiin keenya lafti biiftuutti naannofti. Okay. Addeessi immoo lafatti naannofti. Akkas yoo naannofti fakkeenyaaf carraan isheen gaadidduu lafaa jala ooluu qabdu ni jiraata jechuudha. Kana jechuun yeroo biiftuu lafa addeessa tarree tokkorra straight line irra oolanii gaadidduun lafaa dhaqee addeessa irratti uumamaa jechuudha. Lafti gaadidduunsaa addeessa irratti gaafa uumamu lunar eclipse jenna jechuudha. Kanaafi takka fully cover godhee dhoskuu danda'a gaadidduun lafaa muunii takka immoo baatee dalgee ishee kwartarii ishee argaa kan nuti deemnu sababa lunar eclipseedha jechuudha. Lunar eclipse. Asuma wal qabsiisee solar eclipse wanti jedhamus ni jira dhiyoo kana biyya keenya keessattis ta'ee observe godhamaa ture.
solar eclipse. Solar eclipse kun maalodha? Kanuma ta'ee yeroo addeessi gidduu ooltuu jechuudha ammoo. Ammas tarree galanii biiftuu addeessaa fi lafa. Biiftuu addeessaa fi lafa. Yeroo biiftuun asii akkas ifa itti ibsitu addeessi lafa gaadiddeessite jechuudha. Gaadidduun addeessaa kun lafarratti yeroo uumamu solar eclipse jenna. Lunar eclipse jechuun gaadidduu lafaati lafti gidduu waan taateef biiftuu fi addeessa gidduu waan taateef lafti gaafa biiftuun ifatti kennitu lafti yookaan gaaddidduun lafaa deemee addeessa irratti uumamaa jechuudha. Inni solar eclipse immoo gaaddidduu addeessaatu lafarratti uumamaa jechuudha. Kuni based on speed of rotation isaanii kana calculate godhame regular yookaan frequency isaaniitti waggaatti sii meeqa dhufuu danda'u waggaa meeqattis takkaa dhufuu danda'u waan jedhu calculate gochuu danda'u jechuudha warri saayinsii keessa jiranii. Kanuma wal qabsiisee jechoota lamannaa hafa 10 boodaaf akka nu fayyadutti akka yuunitii safaraatti yuunivarsiitii keessatti kan itti fayyadamnu jira. Inni tokkoffaan inni sagalaffaarra jiru ariitii ifaa speed of light kan jennudha jechuudha. Akkuma beekamu speed of lightiin ifti kuni speesii qullaa keessatti empty space yookaan vacuum space keessatti kiiloomeetira 300 deemuu danda'a jechuudha sekondii tokko keessatti ifti. Sekondii tokko keessatti kiiloomeetira 300 deemuu danda'a. Relatively gaafa wal bira qabamee ilaalamu yeroo baay'ee sekondii tokko keessatti ifti lafa keenya kana C7 naanna'uu danda'a jechuudha. Sekondii tokko keessatti in a vacuum space space empty qullaa ta'e keessatti eddee ifti irratti deflect gochuu hin qabne yookaan bounce hin goonetti si'a 7 naanna'uu danda'a jechuudha lafa keenya kanatti relatively gaafa ilaallu jechuudha. Kanaafi fagina yookaan guddina speesii kanarraa kan ka'e speed of light kana per secondiidhaan utuu hin taane per year goonee light year yookaan bara ifaa jennee lakkoofnaa jechuudha. Bara ifaa calculate gochuudhaaf salphaadha. Fakkeenyaaf speediin ifaa kuni ariitiinsaa daqiiqaa tokko keessatti meeqa ta'a jechuudha. Meeqa ta'a? 60 baay'isuu 300 jechuudha. Kiiloomeetira. Achi yoo haawarii tokko keessatti yoo 60 baay'isuu 60 jechaa kan waggaa tokkoo jechuudha hiiktisaa. Bara ifaa tokko jechuun. Which is very high. Waggaa tokko keessatti ifti hammam deema? Sekondii tokko keessatti C7 lafa keenyatti naanna'uu ifti danda'e waggaa tokko keessatti immoo hammam deema jennee calculate gochuudha jechuudha. Fakkeenya isinii fudhadha bal'inuma yuunivarsiitii kana hawaa kana hubachuudhaafi. Biiftuun star, the nearest star. Urjii nuti dhiyoo nuti qabnu biiftuudha jenna. Okay, which is biiftuurraa ka'ee ifti nu bira ga'uudhaaf daqiiqaa 8 fudhata. Daqiiqaa 8 sin jedhu ni fudhata jechuudha. Fagoodha ammas kana yoo yaaddaniitu ta'e ifti lafatti C7 naanna'uu danda'ee sa'aatii sekondii tokko keessatti garuu biiftuurraa lafa bira ga'uudhaaf daqiiqaa 8 yookaan 8 fudhata jechuudha. Daqiiqaadha inni kun. Okay. Staariin lammataa yookaan immoo urjiin lammataa biiftuu ala nutti dhiyoo jiru maaloodha? Milky Way gaalaaksii keessa taane the same gaalaaksii keessa taane staariin kan biraa nutti dhiyoo urjiin kan biraa nutti dhiyoo maaloodha? Yoo jenne akkas isicha kiiloomeetiraadhaan safarru miti jechuudha. Which is very huge amma kanaas ta'e nutti dhiyoodha bara. Milky Way gaalaaksii keessa urjiilee biliyoonota lakkaa'aman jiran keessa lafa taanee nutti dhiyoo kan jiru Proxima Centauri kan jedhamu jira. Proxima Centauri Milky Way gaalaaksii keessa ta'ee garuu lafatti yookaan biiftuutti nutti dhiyoo kan jiru lammaffaarra kan jiru Proxima Centauri jedhama jechuudha. Innis bara ifaa 4.3 biiftuurraa ka'ee Proxima Centauri bira ga'uudhaaf ifti waggaa 4.3 fudhata jechuudha. Waggaa 4.3.
Kuni baay'ee waan nama ajaa'ibu waariitii ifaadhaani waan nama ajaa'ibudha. Inni kaan akka yuunitii safaraatti 10ffaa irratti astronomical unit AU kan jennu jechuudha. Astronomical unit kan jennu jira. Inni kuni averejii fageenya biiftuu fi lafa gidduu jirudha. Biiftuu fi lafa gidduu fageenya hammami kan jedhudha. Astronomical unit tokko jechuun fagina lafti keenya biiftuu irraa qabdu yeroo averajiidhaan keenyudha jechuudha. Kana akka relative measurement itti fayyadamna yeroo baay'ee. Astronomical unit average kan nuti jennee fi akkuma sila dubbadde takka biiftuun yeroo lafti keenya yeroo biiftuu irraa fagaattu jira. Yeroo fagaattu jira. Takka immoo yeroo itti dhiyaattu jira. Waggaa keessatti takkatti dhiyaatti takka immoo irraa fagaatti jechuudha. Biiftuun keenya lafti keenya biiftuu irraa. Averejii lamaan kanaa fagina lamaan kanaa walitti daanee lamaaf gaafa irru averejii fudhannaa jechuudha. Averejii kuni astronomical unitidha jechuudha. Okay? Astronomical unitiin tokko kan tilmaamamu gara meetira biliyeena tokko tuqaa biliyeena 150 ga'a. Kana jechuun kiloomeetira miliyoona 150 jechuudha. Astronomical unitiin tokko jechuun meetiraan gaafa safaranii indaa'um exactly jedha. Exactly meetira biliyoona 150 ta'a jechuudha. Astronomical unitiin tokko. Averejin fagina lafaa fi biiftuu gidduu jiru jechuudha. Yookaan immoo kiloomeetira miliyoona 150 jechuudha. Wal bira qabuudhaaf yoo ilaalle fakkeenyaaf pilaanetii 8 salgan dwarf pilaanetii dabalatee aduutti naanna'an keessaa meerkuriin ishee biiftuu taantudha. Dhihoodha jechuudha. Faginni ishee 1/3 astronomical unity kanaa ta'e jechuudha. Rukutuu dandeessu 1/3 jechuun kiiloomeetira miliyoona 150 ta'ee lafti astronomical unitiin kiiloomeetira miliyoona 50 jechuudha. Meerkuriin kan isheen biiftuu irraa fagaattu. Fagoo yoo jenne immoo pilaanetiin dwarf jenne kuni Pluutoon kuni astronomical unity 40 fagaatte jechuudha. Argitaniittu 40 lafaa fi biiftuu gidduu jechuudha faginni dwarf pilaanetii kun. Maaliif ture astronomical unity tokko jechuun fagina lafaaf biiftuu gidduu jiru tokkodha. Dwarf pilaanetiin biiftuu irraati astronomical unity 40 fagaatte jechuun lafaaf biiftuu gidduu 40 fagaatte jechuudha. Which is 40 times as far as Earth to the sun jechuudha. Jechootani walitti qabadde kana fakkaatu kan itti dabaluu qabdan kana nambise jettuuni koomentii irratti naa barreessitu nan dubbisa. Bifa viidiyoos ta'ee bifa barreeffamaan deebisiniin kenna. Kanaafi viidiyoo kana jaallattaniitu ta'e laayik godhaa, sheer godhaati. Jajjabeessaan jedhaa galatooma.